waa'ee sanaan dhugaadha dhaabbateera waa'ee ajandaa Jawaarii. Siluma immoo lolichi gidee wal dadhabame numa dhaaba mala. Lolichi akkuma kan durumatti lolichi itti fufee qaxxeetaa miti ji'a lama sadi qaxxeetaa takka wal lolameen beekamu bar. Torbiima tokko techee walirraa kaasaa gidee wal dadhabee jedhe numa dhiisa. Amma takka turee walitti deebi'e. Ijoolleen immoo maadheen gadda nama barbaade dhabanii intinaan finne ma yaldeessa fidaniitu maan jiranu dibiirratti narginesi. Nargine jari suusii waalii bira fidachuu qaban walumaa galatti suusii waalii bira fidachuu qaban. Garuu ajandaan Jawaa dhaabeera ijoollee qabbaneesseera taragaaggaayseera kana mormin hundinuu argaarra. Rukuttaan hedduu sana keessa ture dhaabateera. Malee ajandaa dhaabatee hafaan immoo kijiba borama walitti baateessee ilaalta wallaan kijiba Jawaa danda'ee dhaabee hambisu lola suudii. Akkama kan ajandaa qabbaneessa. Wanti si mudate jira eega Jawaar poostii godheesi wanti mudate jira akka wanti sirra ga'ee jira. Akka baala silxaaneetti fuulleetti namni salaamataa naan jedhaa rabama kana qofa na mudate wanti na mudate jiraate. Fuulleetti gama sanatti waamena dubbitaa wallaan. Wanti rakkoon sirra ga'e hin jiru. Maaliif rakkoon narra ga'a obboleessa biyya of dandeettu keessa jiraatu. Waan biyya nama cabsine keessa jiraataa jiru bar. Biyya of dandeette keessa jiraatu. Biyya yoo balleessite itti gaafatamuu dandeessu. Isa iyyuu kabajaan itti gaafatamta malee limbiloo akka miidiyaa kanarraa afaan bananuu miti bar. Poostiin Jawaar si dararuu danda'a jettamu akka bire. Wallaahi na dararuu hin danda'u. Ayyee bareeddudha gaa'e. Kanaafuu lollituu dhimmoon dhaabatu. Keeru ajjara kennin. Keeru. Awwannan dubbaddu arras kaleessas yaani kan kootti ijoolleen kun gaafa wal jammartuu kaasee paartii qaba lolli suudii kana keessaa gaafa ka'u. Gaafa majammaraa wal lolanu cuudhuma si waltumanii wal dhiisan achii kaanii muka hedduu keessa wal kaa'uu jammaranii sana booddee qabanii waltumanii dhiiga walirraa buusu eegalan. Amma paartii kanarratti immoo gurraasuu geessan jechuudha. Amma dhaabbatee jira. Jarri gaafa takka dhaqanii dhumarraan gaani gocha cimaa gaafa irratti raawwatame ni dhaabbata. Lolli kun. Garuu har'a ijoolleen kun poostii godhamtee dhaadhaaf lolli sun hin dhaabbatu. Dhugaan isinitti himaan hin dhaabbatu. Ambaasiin nama qabe sana ijoollee yakkamtootaa kana fidee maxxansee ijoolleen kun qabamteetti firdii ammanaa fudhatteetti. Mootummaan wal keessa jira. Mootummaa Itoophiyaa ta'ee kan biyya rabaa ta'ee wal keessa jira jechuudha. Asii galanii Itoophiyaatti firdiin itti kennamuu danda'a. Mootummaa Itoophiyaatiin quba wal qaba yoo ta'e. Ambaasiin illee mootummaa dhimma Itoophiyaati jechuudha. Firdii fudhatanii ijoolleen kun uummanni hawaasaa miidiyaa kanarra jiru gaafa argee jedhee ilmoon saree walitti hin buutu. Wallaahi ilmoon saree tokko walitti hin buutu. Amma garuu suuraa maxxanseedhuma dhiisaa jira Jawaar. Warra akkana godhe suuraa maxxansee dhiisaa jira. Garuu gaafa galee wanni irra ga'e maaltu beeku? Wanni beeku tokko hin jiru. Ijoolleen kanaaf illee rifachuu hin nattu jechuudha. Amma ijoolleen asirraa yoo qabamanis yoo hin qabamnes borgadi baaniinaan kan kanaa hojjetu. Warri maxxanfame kun waan tokko fudhatee waan hin jirreedhaaf. An dhugaan isinitti himaa. Waan fudhatee hin jirreedhaaf. Osoo warri suuraa maxxanfame kun ambaasii Suudi Arabiyaa ta'e Itoophiyaa keessa warra jiru ta'e warra Dubaayii jiru ta'e warra as Oomaanii jiru ta'e illee mootummaan bakka jarri jirutti barbaadee tarkaanfii irratti fudhatee jedhee namni wal tuqu tokko hin jiru. Yoo ijoolleen kun immoo bor walitti hin deebiin maallaan jette naan jedhaa. Dubbiin kan goofanu. Embaasiin egaa akka tarkaanfii fudhachuuf deemaa jiru odeeffannoo qabnaa inni irratti fudhataa jirtu dhiisaan hin beeku. Egaa karaa danda'amu appilikeeshinaan to'achuu danda'a appii tiiktookiitiin. Ammatti garuu yeroon inni eegale ka duraa osoo hin taane ammanatti fakkaata. Sana isatu beekaa hin fudhatamu dhiisa ka jedhu garuu immoo galaniirani itti seenanii jirani. Namoota isaan qaban hin beekan seenanii jiran embaasiin. Aappiidhaan akka qabu eegalan nan beekaa. Eenyu akka hordofamaa jirus nan beekaa. Eenyu akka qabamuu deemus inuma nan beekaa. Haa ta'u garuu nan beeka jechuun nama yakka raawwatee ajjeesii qabii cabsii nama jedhu jechuu kooti malee abaluu qabamuu deemaa maqaa akkas osoo hin taane nama yakka raawwatee odeeffannoo nan qaba akka miidiyaa guddaa tokkotti jechuudha. Kaleessaa as imbaasiin appilikeeshina tiiktookiitiin
waan hoyyee galanatti fakkaata kaleessa asisa eegasii osoo hin taane halkan edaatii as tarkaanfii waan eegalenatti fakkaata kan appilikeeshina tiiktookiitiin to'achuu eegalaa jiru seeratti baafatee imbaasiin seeraan deema bar biyya namaa waan ta'eef akka itti deemu qaba zimmee dheeraa qeen qabu jechuudha ulaagaa tolfatu qaba seera isaa tolfatu qaba waan ta'eef kun eenyutu qabamaa mee guyyaa 2-3 booda laalla ammallee tarkaanfii eegalee asirratti waan si himuu barbaadu tokko imbaasiin biyya kana jiru fakkeenya yoo fudhanne nama nan hin beeku isaan daaninnata mataa isaanii danda'e ka biyya kana wajjin dalagu qaban waan ta'eef dhaqanii fuudhanii osoo mana hidhaa isan geessin aayirpoortii isa kaafidanii ufumaa kaatena itti hanga qaallitti isa geessan sadarkaa haganaa gochuu dandeessi daaninnatni Itoophiyaa taasiftu mootummaan biyyaa kallattiin barbaannaan osoo mana hidhaa isan geessin achumaa qabanii aayirpoortii maxaara geessanii yooma san fuudhanii yooma san qaallettiin isa dhahuu danda'an. Kanaaf balaa namduu mudachuu deemaa tariiti obsaan eegaa tarkaanfii warra gaara keessaa yoo dhugaa dubbanne appilikeeshinuma tiiktookiin ooyaalan malee hin ulfaatti warri gaara keessaa warri magaalaa amma kana barre salphaadha bar beekaanuma dubbii daneessuudhuma gaariina naannoo noote malee akka waan mootummaan akka waan mootummaan barbaadaadha jawaartu barbaadaadha malee mootummaan barbaadaadha wayiin jiru amma sa'aatii kanatti ijoollee amma barbaadaadha ni abshir ofirrannaa batanii gurbaa gaara keessatti mootummaa suudii mee qonnee qabaatte koottaa na fuudhaa jedhe yaadattu tokko mootiin suur mootummaan suudii danda'a bar biyya isaa keessaa baasuu biyya isaa keessaa danda'a mootummaan suudii daqiiqaa takka osoo hin geenne gaara keessaa morma isaa akkasii viidiyoo waraabiyaniini qeerroo mootummaan barutummaa utuu lammii jiraa utuu wanti ta'e kun lammii jiraa irratti ta'e lafaa waliin garagalchiteef tokkotti guyyaa tokkotti fudhattu guyyaa tokko waa'ee jiraa haa ta'u keessatti buluutii waliin gaa maal taate lammii jiraa guyyaa tokkitti itti fayyaa namaaf guyyaa tokko lamatti hin fudhatu lama hin fudhatu feetu addi irra jiraadhu feetu qotadhu jala jiraadhu waa'ee jiraa utuu ta'e inni beekamaadha gaafa sana jarattu qeemu mucaan jechuudha jaratti dhaadate jaratti of agarsiisuu waa'ee keenya mootummaan nutti dhiisaara amma akka biyya kanaan seera biyya arabaa kanatti waa'ee jiraa irratti waa'ee jiraa isa nu jara jennu kana utuu beekan yallayyaan mufti hin feenani waan ta'e waa'ee jiraa irratti yaa aappii tiiktokii kana namni nama rakkee waan tokko jedhee waggaa tokko hidhama wallaahi akka seera biyya kanaatti waggaa tokko hidhama yoo nama biyya biraa ta'e ari'amee biyyatti gala keenya waanuma kana nu rakkise keenya waanuma ta'e yoo miidiyaa kana irratti waan tokko wanjala tokko yoo dalagee jedhe yookaan mootummaa qeequu ta'e mootummaa siyaasa wayuu mootummaa haasa'uuf ta'e taanaan. Laa ilaaha isa qeequu jette kana afaan kennu nu kadhu waan akkana akkam jirtu sin nagaadhaa boo maal nu galchi boo waa'ee mootummaa maal nu galchi waa'ee warra nama qalu malee ina gabba warri nama qalu seeratti dhiyaatu ammallee imbaasiin tarkaanfii fudhadhaa ilaa nu dhaggeeffatu nan beekan sagaleen koo akka bira ga'u 100% amanee hin beekan. Ilaa waan qabdanii qaama ajjeesi jedhu dalagachuu biyyaan baane lapheen baatina ajjeesi qabeedhee wal dhabdee nama gidduutti nama uumu nama nagaa dalagachuu biyyaa bahe irratti rakkoo uumu seera qabsiisaa waan eegaltan galmaan gaa rabbillee isin irraa jaallata namni illee isin irraa jaallata dalagachuu biyyaa bahe hin jiru dalagachuu namni biyyaa bahe ajjeesi. Osoo jarruu dhiiftee ittiin dhiifnu akka hawaasaatti imbaasiin maan ta'e na taasii osoo jarri dhiiftee akka hawaasaatti ittiin dhiifnu kaaneen isaan balaaleffanna wallaahi. Yaa maqaa keessatti firdiin Itoophiyaa ta'an an bareedaadha. Imbaasii dhaamsinuudhaan maqaa jiraatiin illee gaarii ta'u. Firdiin Itoophiyaa keessa ta'an bareedaadha. Qoyka imbaasii illee wanni hubachuu qabu. Dhimma kana karaatti dhiiseera taanaan maqaa isaatiin illee gaariin ta'u bor waa guddaatu dhalachuu deema waan ta'eef bor kaleessa kana jedhanii dhiisan jira waan ta'eef imbaasiin waan kana irratti fuulleffannoo godhee xiyyeeffannoo godhee hojjechuu danda'uudha qaba hin danda'a waan ta'eef wallaahi billaahi hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Mara isa oolaa asilii saafi dura bu'ee yoo saafi amaan yoo tuufi keessatti qaban yoo saafi amaan hin qabamu. Oolaa fi duudhiisi karaa oolaa safara mana isaa tumbaan akkanumaan bo'u gadhiise. Saafi amaan yoo hin qabamne amma shiira qaba jechuudha yoo saafi amaan tokkoffaa irratti hin qabamne. Saafi amaan hoolicha hoolaa fuudhee jawwaar bira rage jedhee moo kan biraatti. Isa ka saafiidha.
Anaan arfadhe. Amma kan manni hoolaa fudhateera Aboo kana. namicha sana saree tokko wal biratti ta'e namni wayi viidiyoo wayi kolfee saree akkanatti deemu wayi jira. Saree akkas. Warri hoolaa fuudhanii mana namaa dhaqan isinummaa mataan keessan hoolaa jedhee. Koi saree miilli jedhan jiru hanga namicha gaafa sanan bare sareen garaan irra bahee garaan guddaa kana foon irra jiru sareedhaa wajjin wal bukkee boodina saree rakkatti deemee wal biratti ta'e namni waan sana hojjette inuma dalade poostiin Hoolaa fudhateera keenya. Kun bira jira bare isan hoolaa harkisu. Hoolaan fudhateera keenya nan jawaar yoo inni dhiise. Baqa hoolaa fudhateera kuu qaba namni hundi mana jawaar. Namni hundi mana jawaar hoolaa fudhateera kuu qaba. inni nu Oolaa fittee dhuftee maal haa goonu jedhee bara sanuu deebisee dhiibate. Laala amma dheeraadha. qeerroo namichi Toofii qophooftee ati akkam ammoo qophooftee Toofiki? Maal balleetteen qophaa'an immoo. eesseera namichi inni Nama najjeetit hin jenne an jawaarii hin arrabsee jawaarii nammati immoo arrabsuun dhiisu. Siyaasa dogongora taanaa ittiin himan. eesseera sa'aatii isin jettan eessa jira Saawudii jira Ariyaa jira. Dubaayidha. Naa suudiidha. maalee gureen baas olin galchee nuure maalee guree Laa jara biraan oolee galaara hidhaara leenga. Kanaan inni jedhaan tokkummaa kana ayyuhaa. fixaa jedhaan turre ijoollee fixaa jedhaan turre man Viidiyoo isaa jira bare viidiyoo isaa namni natti Isaaf Toofiqillee ooltu gammaa isaaf Toofiqiifillee ooltu isaaf Toofiqiifillee haftu godhu. Laala wallaahi viidiyoo nama ajjeeti jedhe. Viidiyoo nama ajjeeti jedhe tokko hin qabuun. Takkaa nam tokko ajjeeti hin jenne, falax hin jenne, rukut hin jenne garuu jawaariin arrabsiiseera. Toofiq qophaa'e ragaatu isinii barraa'aa jira. Waraqaa keessan jecha isin afaaniin haasoftan du'u waraqaatti barraa'ee isin irratti dhufee jennaan Dura jaraa qophiidha. Dura jaraa qophiidha. Dura jaraa qophiidha. Mattaate oolaa suudhaa inni seete waan. Dubaayii keessa jirra bara. garuu mudassir suni obaye ta'e warra Dubaay tiivillee dhufu jirra warra Dubaay Warra hattuura qabaa kan harkeen qulqulluudha gara tanaan hattummaan qabnu. warra Dubaay tokkeen eegaleera amma hattuu Dubaay Hattuu Dubaayii amma si hattuu Dubaay saaxiluu keessatti ila saahiba abbaa Abdallaa kana gadaaris turaan tidhaa jira jechuu malee nama dhibba sadi biloo kokka nama dhibba sadi fayyaa biloo dhugaa rabbi nama dhibba sadi riskii kutee namichi gadaaris turaan jira nama dhibba sadi Abdallaa namni hafu jira garuu warra Dubaay keessaa namni hafu jira namni amma gadi hin baane jira leelaati. namni hafuusu wannaa bichaadha eenyu maqaan isaa Nasri Anolee bicha Laala Ahmadiiniin qofa Ahmadiin aggaara qofa wallahi Dubaayii Ahmadiin keessa hafa hafuu danda'u. Tawfiq ammoo nambar waanii gala Wallahi namni Dubaayiin keessa galee hafuu danda'u Ahmadiin aggaarooti alatti tokkoon haadhatii namni na jaabaatu hin jedhutti. Muluunsi. Mubaarakoo Muluunsiitiin jedhe bara. Ahmadiin aggaarooti Mubaarak alatti. Safiyaa walaa kanaan hin galfamuun tokkee waa si gaafadha Mubaarak warra jalqaba qeerroo tokkee si arrabsuuf hin seenne si arrabsaa nagalchennaa nagalchite qeerroo kana waa gaafachuu dhufe qeerroo gurbaa warra burqitu warri eessa jiru biyya arabaa jiru qabamtamoo hin qabamne isini jedhani balleessan tokkoffaa warra shari'aa qabu warra taaksiiti jedhani Maa warri shari'aa warri taaksii morma qaba malee warra balleesse qabama malee. muzammil qabame Muzammil qabame saahiba kan keefaan qabamuuf deema qaama saafii ama. wan Oolaalleen faayidaa hin qabne beektaa gara farda wasiisi jeen ishee garoo beeksisne nufa. wannaano usbeeno eessa badde Usmeellee baafatte. aboo rabbii afarsuu jedhaati akkamitti arguu dhabanii Afarsoo aboo wallaahi nushinaati warri biyya arabaa jirtan akka koominiitiititti kunooti saafiin dhufe saafiin hoolaa fideen ol seensisme tokkee saafii ol seensis aboo waan harka dhiigaa maaliif ol seensisa mana koo dhiigaa na balleessuuf toofiqillee yoo akkas ta'e harka dhiigaati ol seensis toofiqillee wannaa irra baheera wallahi tokke wanni sidaamu namoota keessattuu qora falaxi jedhee maqaa wanne toofiqiin irraa jalqabee mana kan keessa hin galchin. Namoota badii dallabu kamiinuu mana kan keessa hin galchin. wallahi dhugaa rabbi ilma namaa gorraatee jeesi tumi maal aboo rabbi isin hafixu bismillah amma saafii isin jettan kuni
nan arge an kana dura hin beeku Saafii ture dhagge saafii Jawaar dhaggeeffadhu. Saafii waa'ee birriitiin ni matama bar saafii Maal jedha nama beektu? harkatti badeera jedheera. bakka qabadhu ajjeeseedha bakka qabadhu bakka waan akkasii wayi jedha namni eenyuun kun maal eenyuun Saafin. saafiin yaa amma namichi kun obbo Jawaar jedha chiikee oolaan fidee mana keessan amma An tokkittii Jawaaritti wamtan dallane yoo jiraate utuu ijoolleen walloo jirtu ijoolleen honnee sibiilaa saafii hojiin nama maxxansuudha wamteen hin dallanne. Wallahi wamtiin Jawaaritti aare tokkittii jiraate saafii hojiin maa maxxansuudha. saafiinis akkuma ajjeeseedha miti maa saafiinis Baaqaa kan of keessaa alba'ee bar. Ailan in baasik saafii kana guyyaa lama taasullee hidhuu qabdi yoo biyya galchuu dhiiftellee. Akkana la guyyaa lama hidhee kamuu qaba. Maaliif yaa qoy nan bilbilaa fi wallahi. Riyaadiin jira abbaa abdallah. Baatee olee gala bar. Kuno qeerroo gaafadhaan biyya Yeroo bira oola ba. Yeroo bira oola bar. Riyaadiin jira. Gadda umraa dhufee naan lakkisi bira dhufu jedhee jedhu. Inni deemira naqu. Inni walla misaa gaabbate jenna la jiraachuun monti yaa jiraadha lakkini fedhe jedhe. Ay saafii. Tokkittii kana Jawaaritti dallanne laa. Ila Jawaar wanti inni wannan xiqqoo shakku wanti tuttuqamte kun yoo abtee booda nama qoosa. Wallahi naftu wani kun. Wallahi naftu. Wallahi naftu. Jawaar waan kana hin wanni nuti warra Dubaay immoo waan nuti dhaabnu tokko jira. Wallahi billahi Jawaar. Warra Dubaay atuun jeekaa. Warra Dubaay balaa hamtuudha Jawaar maqaa keessan maxxansee jechuun biizinasa keessaa galteetta jechuudha. Namichi sheexana qaba. Akka nama biddeena keetta waara naqu. Maqaa kee gaafa kaasu. Baay'ee galaa bulee yaani baay'ee galaa bulee. Ilaal. Yaa Oromoo irraa dalagatta waan ta'eef galchi dhugaa sitti himna warra qinamaa jirreetu. Oromoo irraa dalagatta waan ta'eef maqaa kee gaafa kaasu akka waan seexanni biddeena keetta waara naqeeti. Isa kiyyaa caalee jechuun hin miidhamta waan ta'eef si saaxiluu qofa osoo hin taane si balleessuu qofa osoo hin taane biddeena keetti illee waara naqa karaarraa illee si gata wanti kun galchaa waan namaaf irraa galchaa. Wallahi warri Dubaay irraa galchaa abbaa Galchaa Jawaariin an deeggara laata kanarratti. abbaa Abdalla galchi waan sirra jiru galchi waan sirra jiru. Meeqa akkaawuntii ergisirratti galcha. Bata kokkaa wayii. Obboleessa birrii koo deenga daama diinii kennennaa itti kenne birrii 1000 diraama naa ergi amma takka tu. Warri Dubaay salphachuu kennan. Ani Dubaay hin jiru kaa tokkee. Eesserta? Dhufee laala mana shiitii tokko asii qaba. Mombaasaa jedhamtu jira. Mana shiitii tokko asii qaba tokko man soba. Mana shiitii asii qaba. Mana shamarra fatta shamarra. Wallahi hin qabu ani. Wallahi hin qabu. Waan amadii suuqii qaba ani anasi jira Keenyaa. Dubaay hin jirtu ati? An Dubaay hin jiru abba. Keeniyaa jedhama abbaa hin beektu ati. Abdallah Dubaay Ati nama jiraadhu bakka jiraadhu. Mee tokko si sittabu. Andi so qaccee kee namni tokko meetu. Bootaan jiru Oromoon nama sadi bicha jira tokkee. Bootaan jiru nama sadi bicha jira Oromoon. Wallahi billahi. Eessa Keeniyaadha? Lafa Mombaasaa jedhamtu. Maa isin Keenyaa Mombaasaa. Keeniyaadhuma taatee Mombaasaa jedhamtu jirti bootaan. Maali achi Awurooppaa kun maal achi gootare? Baara sodaate taara. Jiraataa asiiti ani jiraataa asiiti. Lafichi kan Oromooti Oromoon sadeettaa Oromoon. Lafatti Mombaasaa kan Oromooti. Ka Oromooti. Dhugaa kennite kunno akkas ariifaa badati sii galaa dafee. Ani namni tokko jiru Dubaay hin jiru ani. Warra Dubaay namni balaaleffataa jiru ture number 1 ana. No, ati jiraadhu sitti bu'amuu qabu. Dubaay jirtu taanaan nuti mattee rakkoon qabu. Nanni utu mattee. Amma Dubaay kana maal inni rakkoon jiru beektaa? Obboleessa tiitii rifaatuun qabu ijoolleen Dubaay kun. Obboleettii tiitii rifaatuun qabu. Imimmaan namaa jara biratti jara akka waan eenyuuti gammachuuti. Koomedii wayi gaafa namni boo'u jara gammachuuti. Gaafa nama boosiftuuti ture. Garbi warri Dubaay. Shiftoota kana dadhabne bara. Garbi. Warroota amma Dubaay furdatanii kofoon itti ta'uu didde kaleen dhiita'ee
kalen itaye halkan irra halkan party da halkan hunda party da ebisa mali wori miskinatin Amman jiru ba di Saama Safeer Abbaa chumi. Abdallah. Eebbuwaa Inni eebbisu sin beetu sun saamicha hanna. Afeeranne. Dhaabatee barinde. at least at namni Handa udun ye. dalagatin gize takati ebise yedani miliona me qargaten miliona kudan ishani tokke miliona Maal godhu taappellaa qofa rukutanii suuqiin eebbisiifadha jedhanii birri fuulduraa fudhatu. Taappellaa qofa dhaabanii. awarra Warra dubai Dubai. warri keeqa ture number 1 Rabbi isin qajeelchu warra Dubai. Qajeeluma rabbi isin irraa haa kennu. Ummata Ahmadini isa tokkocha bicha nagaaba Amma warra sini- dubai jiru Deemaa gaa. Deemaa. Nama qayyaruu qabna jechuudha. Abbaan Abdullaati eega Dubai hin jirre keessan galee. Dubai jirtan si amma.